بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا خيري ده مسنسي شهادتيني بكجرتن هندتي warra khayrii irraa fayyadamuunaaf isin rabbi haa godhu jechaadha. Wanni irraa dubbatuudha deemu wasfu duniyaa wal aakhira oo attafakkur fi duniyaa wal aakhira. Duniyaa aakhiraa keessa tafakkuruu waan juurraa hidu. Duniyaa aakhiraa keessa tafakkuruu. Duniyaa aakhiraa keessa tafakkuruun kun waa hedduuf nama fayyada. An amma sanirraa waan dubbatamu kana keessa qabxii sadii irraa hin dubbatuudha deema. Qabxiin sadeen qabxiin sadeen silaa irraa dubbatuudha deemu sun qabxii sadii irraa hin dubbatuudha deema. Qabxiin sadeen tun duuba yoo rabbi jee inshaallah. Tokko qabxiin duraa duniyaa keessa tafakkuruu. Qabxiin lammaffaadha duniyaa aakhiraa wal cinaa keessee waliin laalu. Qabxiin sadaffaadha rabbiin biyya sadii uume. Biyya sadeen uume kana keessa hikmaan maaltu baramaa waan jiru kanarraa hin dubbadha rabbi jee inshaallah. Waa'ee duniyaa keessa tafakkuruu zaata duniyaadhaa baananii ulamaa irraa haasofni gorsa keessa dhufe. Mee waan duniyaa kana rabbiin quraana keessatti aakhiraa dhiiftanii duniyaatti hin shaakalina, duniyaadhaaf rabbiin dhabinaadhaa dhaamsa kanaa dhaame rabbiin. Mee waa'ee tafakkura duniyaa kana keessa waan irraa namaa galu tokko nuu dhaamii jeniin aalima tokkoon. Hay koottaa jeen akkas taatu zaata duniyaatu qabee isiniin garsiisaa jeen. Zaatuma duniyaatu moo sheeka mee ganda fideetiin sheekan hawaasa gorsu kana yaamee dikee gubbaa geesse jedhan. Dikee gubbaa geesseeti nuti wanni lafa jirruuf jiruun lafaatiin hunoo laal dhadhaa baadiyyaa, dhadhaa fi deema baadiyyaa, foon lukkuutii fi kuduraa fi muduraa magaalaa. Dikee tana guddisuudha akkatti dhukkaa'u jira aalamni kun hunoolaa dikeen tun akkana jirti addunyaadha isiini. Foonii fi kuduraa fi muduraan dikeetan deemaa fi dhadhaan baadiyyaadhaa kunoo dikeetan. Wanni halkan fiigu guutuun ka guyyaa fiigu guutuun namaa fi bineensi wanni irra wal nyaatu kunoo dikeetana guddifna jee takka dhumu jiraa jeen. Hayyee dikeedhaaf waa rabbiin dhabnus jettaa bargisee takka takka. Tanaaf jecha salaatan dhabin. Tanaaf jecha wallaahi zannii baddee jiruumsitti irratuudhaaf rabbiin dhabin. Dikee fakkeessi kunis tafakkura tokko kan kabirootiin himee medda nuu baasii janii waa'ee duniyaa kanarraa. Duniyaan jeejan inni Ibnul Qayyim al-Jawzii rahimahullah aalima jabaadhaa beekadhu. Mee duniyaa tanarraa nu haasayii janii ni bari Ibnul Qayyimi akkana jennaani akki taatu jeen duniyaan akka sagaraati jeen. Sagaraan wanni gabbaan kun akka nama qibaatii waan nyaata madaalawaa ta'e qibaatii qabu nyaateeni irra ajaawajeen. Akka waan qibaatii qabu walirra nyaataniini walirra ajaawajeen. Udaan warra waa qabuutiitu udaan miskiinarra ajaawajechuu hubadhu beekadhu. Akkam jechuudha gaa hiikaan dubbii kana. Duniyaan lakka nama bal'attuuni nama gubdi jechuu. Mataan isiitu udaani jennaan hundi isiitu isiinuu silaahuu gaxaantiidha jechuu. Udaan walirra ajaawaa kanaa irra ajaawa jechuun gaafa rakkatte irra gaafa si bal'atte irra balaadha jechuu. Ajaa'iba dura gaafa lubbuu ifii qofa yaadanii mashaqaan irra laaftu. Gaafa biyya guutuu yaaddurra gaafa nam lama qofa yaaddurra laaftu. Gaafa miskiinaa san waan jiraattuun qofa yaaddee. Gaafa waa dhabde gaafa waa harkatte immoo agarte gaafa waa harkatte
addunyaas namarraa eeyta namaas addunyaarraa eeyta namni sii xilaata gabaabduu dubbii ammas irraa hin gabaabsa sheetichi kun mahimaa isa godhe waan si ajaa'ibsiisu haasawa kanarraa maal kaju akka fakkeenyaa tafakkura nama hundaa ka ta'u saga udaanii hoggaaju duniyaan guutumattuu gaxaantiidha keeysaa kanaa irraa ajaa'aa hoggaaju hogguu nu bal'atte ibaadaa goona diin jabeessina seenamni akkasii miti hoggaasi irra mashaqqaadhaa wayii jechuu akka irraa beektu kaaniin ammaasis mee fakkeenya duniyaa kana duniyaarraa nu haasa jeniin eenyu nabi nuuhi jedhanii bara nabi nuuhi kuni inni nabiyyiidha da'awaa ama 950 godhe jedhan umrii isaatii mi beeki zabana inni da'awaa godheen sitti hime haa hoggaa kana deebite zabana da'awaa godhe kana amata huma jechuu 50 irru mee duniyaa tana hangam takka keessa turte mee duniyaarraa nu dubbadhuu jeniin hay duniyaa dhabaan taayii jeen jaan duniyaan akka nama mana tokko seeneetii jee aniin kun duniyaan na biratti umriin tiyya sun akka nama mana tokko seeneeti mana hulaa lama qabu hulaa oliitiin seenee hulaa gadiitiin qabee mana kana keessa beelaan mana tokko ka hulaa lama qabu hulaa oliitiin seenee hulaa gadiitiin qabee akkanaan tahee umrii tiyyata dabarte tana akkanaan irraa harka jedhan eenyu akkana kun bar nabi nuuhi aha maal jechuu yaanni dubbii kana jiraachuu malee waan kana kute ifi umrii tana nuuf fixe anaa fi atis bar jiraanne teenyata dabarte tana yoo irra deebite waan inni jee kana waan dhiyaatu keessa jiraa bar akkas ilaalta jiraadhee malee kuttee nuuf fixe ta dabarteemi ta dabarte bar kuttee tanammoo kutuu nuuf fixe jirtii bar waan biroo waan jala qottu gana maaltu si hafee'o jiruun akkan umriin tee odoo hanganallee jiraatte tee taganaa jiraatuu teessu san sila hangana binuu isa way jiraatuu teessaati akkuma saa kanaa mire tiyyaatee ta dabartee akkuma tasaa kanaa mire akkasi qabadhu teenya ta dabarte tunis akkuma nabinuu hijjirtu san nu jirtii bar dabruu malee waan irraa himnu hin qabnu akkasinnaa qabadhu fatina hayyee hoggaanii fi aalima biroo gaafatan ammas mee duniyaa tana sirritti keessa siiddanuu baasi jeniin hayyee duniyaan jeen namni isii hirkate mokkoramee jeen hayaboo namni duroome duniyaa keessatti mokkorame jeen namni hiyyoome duniyaa keessatti yaada seenee jeen hayyee halaal duniyaa keessa qorannoo jiraa jeen eeysaa fiddee fi eeysa keessa namaan jaa rabbiini hayyee haraam duniyaa keessa qixaaxaa jira halaal duniyaa keessa qorannoo jira namni duroome mashaqqaa arke namni hiyyoome yaaddee jeen afur ilaal namni hiyyoome yaaddee jeen namni duroome mashaqqaa arke jeen halaal duniyaa keessa qorannoo jira jeen haraam addunyaa keessa qixaaxaa jira jeen waliigalee asirra deebi'ee mee maalumaa irraa feettee ilaalta yoo nama gariiti duniyaa namni hirkate akkamitti hin qaba hajii gaafatu hin dhabamutu lallal duniyaa tana namni hirkate akka gaariitti hin qaba rahimni kee yoo waatte kennuu baatte sin fedhe namnummaan waa kadhattummaan karaa deemtu si nama waa qabu si waa huccuu bareedduu qabu si arkee aboo nama rabbii faa siin jee si nama rabbii ta'uu si yaadee siin jee achuma dhaabbatee si abaaraa bar akka keetii kun odoo salaatuu baatee siin jee achuma dhaabbatee rahimni kee sii xilaata yoo waatti kennuu baatte ati waa qabaatte namni bilaash ganda keessa siin ergamu yooniifi ati waa kennite malee sarraatanyaa addunyaarraa eeyda sarraatanyaa kophatti barbaadda addunyaa tana namarraa eeyda mashaqqaadhaa wajjin haasida isiirraa eeyda cinqamteet isii wali qabde eega wali qabde namni si jibbe maas ate nama wali qabuu malee silaa nama ayyaanneemi namni nama isa ayyaanne kana hin fedhu namni gabricha lubbuusaati ati akka jirta kuni maasif ballattii yoo waanaa godhuu baatte na jiraachisuun sirra dirqama siin jee eega waa qabaatte
saduuba ati teet ari'u jirtaa ta namaa quban qabdu namaa quba qabaatu baatte taanaan namni xilaata keeti yoo ati suuqii bante kabiroo xilaatummaa si jammare dheengaddaas jira harramaas ga'e jee histii kophatti irraa eeyta hiyyee isaa fi dureeyse xamada si kaa'e warri ati ergatu deemtu kanaa fi kana xamada si kaa'e addunyaa harka laal ija namaatti kana goote malee hin harkattummaas namni addunyaa harkate mokkorrii harkee hogguun siin jiru karaan akkasitti hin dheeranne mee ati wayin si gaafadha nama tokko du'e namni du'e kun tokko goojjoo dhiisee ture goojjoodharraa hidhame tokko goojjoo ni beektami kushiina kanarraa hidhame tokko maalirraa hidhame mana fooqii lama sadii irraa hidhame takkaa du'e jii jarri kun lamaa yoo feete ni du'an jii yoo feete ni hidhaman jii kamturra rifate jara kana lamaan keessa ati hogguu kan laaltu jara kana lamaan keessa eenyutu irra rifate si fakkaataan siin jee namticha fooqii kanaa irra rifate maali waan gudda daberee ati nama miliyoona kasaaree fi nama ni 500 kasaare si bira tokko duniyaan lakka harkattuu mashakkaa dhoggaan siin juureefumaa usteetu ahaa lakka akkana waan ta'a zaata isiidha akka deemi harkatu mashaqqa gaaf harkatte kamittiin jiraachisaa fi wajji jiraadhaan mashaqqumaa hajii qaban hayyee ammas akkasuma sheekul islaam ibnu teemiyaa gaafatan duniyaa mee duniyaan tun ammallee dambaane sheekha ibnul qayyim sanka mee duniyaan tun ammallee dambaane mee duniyaa tana nuu wassafii janiin akki jettu jeen duniyaan kabajaan duniyaatii fi hamileen duniyaadhaas keessan maal ta'uu qabaa jennaani akka nama sagaraa gabbaasuu deemuu tahii jeen laal shintibeetii waan jedhan mana fincaanii dhaqu asuma fuuteeti ati addunyaa dalaguu deemta maallaqa lafaati mana jaarta maal goota waan duniyaa jan kana guutuu isa magaalaa oowwituu naa godhe kabajaan kanaa jeensi biratti kabajaa nama fincaan firraa gabbaasuu deemuu haa ta'uu jee akkam jechuudha fincaan kana yoo gabbaasuu baatte azasi godha namni fincaan firraa gabbaasu kabajaa fincaaniiti fincaan gabbaasuu hin deemu beekadha yoon firraa gabbaasuu baadhe azaadha na godha jeeti sakkasii kabajaa fincaaniitii fi miti jiruu akkam malee hin taanee fi firraa gabbaasuu deeman waan gabbaasan kan sagaraa gubaan kabajaan waan inni gabbaasuu deemuu qalbii namticha gabbaasuu deemuu irra ni jiraayii jeen hin jiruu janiin jiruu akkanam malee hin taanee malee waa takka waan birootiif hin ta'inii jeen duuba akkana asirra deebi'ee wanni irraa sii galu waan hin siin jiru kana keessaati ma gabaabduu dubbiidha haasawaan an sitti himu kanarraa wanni sii galuu qabu maalii fi maali yoon siin jee duniyaa jiruut akkana malee hin taaneedhaaf laffa'e si laffaatu kabajaan duniyaatii fi jaalalti duniyaadhaa qalbii teetii irratti hin argamin harkarraa qalbii irra hin dhaqin akka fincaanii fi udaan wanni gabbaasan abbaa gabbaasurraa qalbii isaarraa kabajaan qabnetti ta'uu qaba jee kun duniyaa maqaa isiitii wajji kabaje jaama jeeni kam akkana jechuun maanaan tafsira jecha ibnu teemiyaa kitaaba wasiyyatu suuraa kitaaba ju isaa qabadu li sheekh al-islaam rahimahullah akkinaa taatu duniyaa kabajaan duniyaadha akkam nyaataatu jee qalbii isaarratti akka nama sagaraa gabbaasuu deemu hogguuf irraa gabbaasuu deemu jiruut akkam malee hin taane yoon akkanaan taa'e namiidha jee gabbaasa kabajaan waan gabbaasuu deemuu qalbii namticha gabbaasuu deemuu irra hin jiru akkasii akkasi beekii jee kana hundarra wasafee kam namuu himee jira laki rahmatullahi alal jamii hundaahu jazaahumullahu khayran rabbi tolatti haa oolu jidu haya qottu akkasuma ammas waa'ee duniyaa wasafuu keessatti sa duniyaa tana duuba kun akka ciree kun akkana godhe mee dubbiin sirriidha ta'isirraa nuu goluu qabdu maalii jeenii bara
dubbiin sirriidhaa ta isirraa nuu galuu qabdu akka gootu jeen gaasan dubbiin sirriidhaa ta addunyaarraa naa galuu qabdu tami yoo ka jettu taate siifiin hima jeen hayyee maaliif maalinni cinqii namni as dura dhaalee itti cinqameen anis namarraa dhaala cinqii tanaan nama dhaalchisaa jechuufaa yoo taate jeen maal jechuun duniyaan cinqii hin jenne cinqii dhaaltee cinqii dhaalchisuu jechuu hiikaan jeenii bara lallaal tanaa tana idduu gaaf tokko idduu tana laa zabanuma gadii kan gaafa waayyii dubbatan saniin si'a balaan dibichaa wadalaa fi harritti galaafattee je boo maal jechuu keetii jaaniin isiniifin hima jeen dubbiin qissa qabdi hayyee harritti fidaniiti maal godhan dibicha hidhanii dibichi kun haa gabbatu mana nyaachifamuu qabaa mireenni qoonqoo harrittii tanaatti fida bishaan isii itti waraaba harrittiin aarte jedhan aboo tanaa mannaa maal asiina gubdaa mi yaabboleeyso yeroo tana qoonqoon mataa kiyyaatu tana geessu hin jirtu si yaadus waliin hin dhaqqabu rabbi si hajjeesu jetteen janii bara eenyuun jetti gaa dibicha kanaansa rabbiin du'aa irraa qeebalee dibichi du'e janii bara dibicha du'e kana fuudhanii gaafa dur halloo loonii meerara teepha janiiti irraa dalagan dibicharra way garte eeggadhu hedhuu deema teephni kun eenyu fe'amuu ni deema beektaa teepha kana harritti fe'amuu ni deemu Harargee baa kana jiraalaal gorboota janiiti waan akka hooraadha kana fuudhanii irraa tolchan ammas halloo isaa tanarraa kanaas diqee isaatiin ooyiruu guursisuu deeman harritti wadala lalte amma bonni ga'e dibichi du'e beekadhu bishingaa kana isaa qote bishingaa inni qotees isiidhaan guuraniin akka isiin odoo tiinittillee fiideeni ba'an irraan buune ba'an dibichi isirra buufate kun maaliin irra fe'ame gartaati maaliin irratti hidhame teephaan irratti hidhame isin hin juusa amma namni kanaan fe'ame odoo itti fiidelleedhaaf irraa buusuu ni dandeessi qoy ati ka yaadde tiinittillee odoo fiideeni ba'a isirraan buuneetu maal ta'e isitti hidhame itti harkisiiti teepha kanaan nyaqitti naa godhi harritti teephni kun sababa maalii itti dhufe beektaati sababa isiin dibicha du'aayii gooteeti maaliif du'aayii goote isiin yaa rabbi ba'aan tunaanarraa haffallattu hafuur baafannaa barbaada ka maanaan isaa duniyaan odoomma hafuuraan baafadheette ati laffaatuuti cinqii tana malee idaatu feeta hoonarraa furmaataan barbaadaadhaani cinqii dur hin jirre fitti idaata harrittiin odoo akkas quba qabaatte isa bakka nyaachisuu irra wayyaa fi teephni inni dhiisee fi kute kun teephni inni dhiisee fi biraa du'e kun amma harrittii tanaa miti ilmoo isiitiifillee ni ta'a hayyee kanaan gaafa guurtee haada kana hanga inni dhumuttiin guuraan gaafa jette bari isiinuu duute harritti ta isirraa dhalattuufuu ni ta'a hayyee duniyaan furmaata barbaada mashaqqaa dhaalanii mashaqqaa wal dhaalchisuudha kani furmaataan barbaadeettu haada surrirsa feqqetti fitnaan dibichaa wadalaa fi harritti galaafatte jee boo maal jechu siifin imaana caqasi bakka du'ee sila akkasiiti meeraraadhaa fi gorboota diqee gizee bonaa ittiin guuran dibicha du'e irraa tolchan odoo akkas beeytee dibicha rabbina haajjeesu hin jettu dub isiin ammoo wanni jetteef mashaqqaarraa furmaata barbaada siifin hiika dubbii tanaanarraa fudhugaa kun hommaan dhufe maal kaju gaafa duraa jalqaba intalti hogguu heerumaa deemtu nama dhiiraa intalti gizee heerumaa deemtu yaa rabbi gurbaa barakaan akkabii nama rabbii jettee kadhattii beekan isii umriin isii amata 15 fi 20 idduudhaa ka isii akkasi kadhatte rabbi irraa qeebalee heerumte addunyaa beektaa islaam rabbi irraa qeebalee heerumte intalti
achumaanii intala dhalte isummaan sunee intalti isin dhalte amata 25 idduu haati gaafa tafiitii heerumuu deemtu kadhattuusan miciyyoon isii geeyse waan haati gaafas dalaydu miciyyoon itti dabartemma yaa rabbi gaafa akka zabana haati heerumtee du'aa kaati kadhattee yaa rabbi gurbaa nagayaa nakkabii kana deebite isiin maal jechuusa furmaata barbaada kadhattee baraati bar miciyyoonis akkasuma aboo jarri kun walitti dabarfatee narraa fuudhe qaammaati way ajaa'ibni dhufne abbaan ni fuudhe amata 25 fi 20 umriin isaa kana maal jee hoggaa fuudhuu deemu yaa rabbi intala barakaa hayyee tanin fuudhuka hiree gaariin jeni yaa rabbi naqqabiin taane hiree dubbiin rabbi irraa qeebalee fuudhe achumaanii ilma dhale gaafa akka inni fuudhee san ilmi isaa 20 fi 25 idduu ga'e 20 fi 15 idduu ga'e woo an feete jiin zaban akka abbaan du'aayii kadhatee san eenyu itti dabremma mucaa itti dabre qaaboo amma maal jechuu haasa'u kana lamaa walis sii fidu haati intalan galaafatte naas irraa hiika abbaan eenyuun galaafate ilmaan galaafate aboo duniyaa cinqii dhaaltee cinqii dhaalchisuu malee cinqii namarraa dabarfatte namaa dabarsii malee harrittiin ba'aa dibichaa jalaa baateeti ba'aa midhaaniitii fi kadikee guurutti ka dabarte garte furmaata barbaada kaarittiin taate san furmaata barbaada fuutee ati duraan ilmoonis akkasitti addunyaan guutuun akkasitti intaltikki jette odoon cinqiin mana akkana jirtii beekee wayin gaafaan dur bilisaa sanka wayinni neeruma jee akkasi dararamaa jetteen tan gurbaan aboo yaaddee kiyya gaafa dur akka jiraannaa ifin malee waan itti yaannu kam aboo dubbiin akkana odoon seehii jee kunis ati akkas hin seeneemi furmaata barbaada cinqiif hin galaafatte jiruun akkam malee taatu gatiisii wallaalin ammoo hin dogongorin gaalaalaasaa kana keessatti waan hin yaadda'uuf waan mataan nanaanna'uufi miti qofa akka adda baafattu ati bilisa ta'e hanga rabbisii kennetti alhamdulillaahi rabbil aalamiin jijjiiraadhu taanumaa hin jijjiiramtu isiin dhugaa isii feetu ta'ee garee fudha geessitan dhugaa isii yoo feete cinqii dhaalanii cinqii dhaalchisu maaligaa hundinumaan barbaade jetti dararamutti hin jiru namuumo namni jiru kun guutuun isaanumaan barbaade jetti dararamu jira hayyee amma magaalaa bayi siifin hima kun kaartoonarra wal fixa naa afatanaa irra taayee ati firaasharra malee takkaa teeyse kaartoonarra waltum kun wayin gurguradha jee magaalaa sammuu ta'e keessa fidime kun sintinoo jee waan bira jira kun makiinaan tun bifamee karaa kanarra halkanii guyyaa katakkaa addan dhaabbatin kun qalamaa fi daftara qabate karaa waajjira kun maali baajaajii maal jettaan tanam lamaatii fi walaa tanam sadiitii fi walaa tasaabii waan walit dhaabbatu kana jii walaa maare wannummaa lafarra fiigaatun gosa meeqa ogguu kan laaltu sammuu ta'e keessatti ati kun hundi maalumaa isin dhibee jiin jara kana hunda mari'achiisi qaamataa ta'e keessatti karraa gadii dhufeeti addunyaa barbaadaa qabat furmaata itti barbaadu jireni nama raayitii dheeta kan dhageenyimmas ahii malee akki jee as fuudheeti maali jira kophee xaraguudhaan duniyaa tolchu seene kophee xaraguudhaani addunyaa tolchu seene akkan kophee xaragu kanaaniin bal'ina addunyaa baajeetii qabadhu kun maalirra wal fixu jira barandaa bakka rafu ati kanaafi kana jirtaami nyaata adda addaa nyaatu jirtaami kun nyaata namni irraa nyaate kana mana nyaatatti nyaata abbumeeqa nyaate ha walitti idaan kana kanarra dhufee waltu manaasi dura nyaata jee kanarra wal fixu jiraa kun barandarra wal fixu jiraa kun kaartoonarra waltumu jiraa bar kun akkattiin si garsiisa odoon an jiru dalagattaa silaati jee ba'aa fuudhurra waltumu jiraa bar kun
maali wanni kun hunditti jiru diqee guddisuudha horii akkatti diqee reefu walitti haasofne sane kanarra badaa tokko hafe siimuu mee maymaa isaa ammas duniyaarraa naasa'idha allah yaaboo isa kana eeggadhu akki jeen aboo duniyaarraa naa haasa'ii jeen tokko siifi naasawaanarraa qeebaltaa jeen kottu qophiidha huma kana akki taatu jeen gosa duniyaatiin si faarsa si lakkaawaa wajjin barbaadde taanaan mee akki taatu hoggaa addunyaarraa dubbatuu feete addunyaan sadii jeen nyaata uffata tapha takka bashannana jaan sadii sadeen kana wanni biroo haadima kanaati haya waa sadeen kanaan siimaa jeen yoo nyaatarraa na gaafatte irra mi'aawaan nyaata deemaa jeen deemi kun bakka irraa dalagame beeytaa jeen udaan kanniisaati haya tunis takkuma hayame haya dhageenye ajaa'iba yoonii fi uffatarraa na gaafatte jeen uffanni qaaliin bareedaan hariira jeen hariirri kun wanni irraa dalagamu udaarraa immoo irraa dalagamaa jeen takka tunis haya dhageenye ta sadaffaa taphaa fi lallaal taphaa fi bashannana wanni jaan maalinni dhiiraa dhalaa wajji taphatuudha jeen wajji jireenya wal qunnamtii dhiiraa dhalaatii jeen tana hogguu taate immoo mana fincaaniitiin dhaquudha jeen gatii sirrii qixa sirriitiin madaalaate gatii godheetiin sii maanarraa qeebaltaa jeenii bar mana fincaaniitiin dhaquudha jeen walit dhufeenyi wal qunnamtiin dhiiraa dhalaadhaa dhugaan isaa akkana jeen huccuu naa baafadhuu siifiin baafadhaa qullaarra wal ta'u tana dubbiin tana darajaatti naa goota akkanaasa namaa fi bineensi itti wal qixaa sareedhaa fi namni waan itti wal qixaa jeen jeeba namaa ligaa dhaabbaddu nigaa boorabbi takka xuumeen siin jee tanaa jetteetuma arra booda wallaahi naatun shawwadamne odoo itti maal qabdaati ibaada jirtu barnoota jirtu khayri jirtu addunyummaan arra booda waan rabbiin naa qaddareen dhabuu mislaawu een dhabdu hin shaakalamin arra booda dhaamsaan sit dhaammadha jeen lubbuu teetii yusamma kun maal jaamamma darajaa duniyaa bihaddi zaatihaa zaata isii qofa laaltee dubbatu jenii warra qorattoota hukamaa saayinsoota sammuu sirriidhaa qabu biratti qananiin sadii jan ammas qananiin sadii qananii qaamaa takka qananii sammuudhaa lama khayaala sadii hayyee qananiin qaamaa nyaataa dhugaatii qananiin qaamaa nyaataa dhugaatii ammas tapha uffata kana kun qananii qaamaa jedhama qananii tana saree fi namaa fi bineensi irra wal qixa inumaahuu qooda guddaa bineensaa irraa qaba arbaa fi nama kamturra nyaata hayyee qooda guddaa eenyu irraa qaba harreedhaa irraa qaba akka harree nyaatin jenni waan lubbuu qabeeyyii bineensa hayawaana jan kana garte kanaa irra qooda qaba namarraa inumaa yoo kun qooda faaruu ta'e yoo faaruu ta'e kanagaa arbaa fi waraabeessa kanaatu asitti raayi tokkoffaaji waan faarsitu qabdaan hayyee taakka ta lammaffaadha hoggaaniif laaluu barbaadde eenyu laaluu barbaadde imma qananii lammaffaa qananii sammuuti jeen ladhatul aql wahiya summaale cilmiidha jeniin iimaana jeniin al'amalu saalixu jeniin beekumsa sammuu qananiisu dheengiyu nyaachisu okayu kana jeniin ka nyaataa dhugaatii ta'u qallaba sammuu ka jedhan alcilmu beekumsi hogguu sammuu bira geetti qallaba sammuu jedhama ladhaadha jedhama ladhaa haqiiqiyyaa warra uqalaa qorattoota lafaa biratti kitaaba kana eenyu katabe rawdatul muhibbiin wa nuzhatul mushtaaqiin caffee warra jaalalaa ibnul qayyim katabe chirra jira duuba
خمي قاخون الإيمان بالله خوتو قادو ددتشير ورجل قوتو طلا درك ربتي أمنسيسو يا نبي كر ديني چالا ربتي أمنو في بيكم سا أمنتيتي چالاس بردرو چالچسو يا نا طلا دركتي بيكر الحمد لله رب العالمين خنا فوتيت أما غنا مال جتان خلما فا بيكم ساجد بيكم سكون قرآن حديث علمي دا عبادة معرفة الله طاعة الله خن مال جامما غاري دلقو غوتو غاري دلقو وني جانغوتون عبادة ربي خنهون دا ولي كوايسات مال جتان لذا مالي تقول أما لذا روحي جام أكنت يدبين هيه لذان صدفة الخيال واني سمو فقاتو يجو صدفة خيال لكم مال أكا فاروتي أكا آنغوتي أكا شهرة أكا رياء سمعنا أركي نما بيرد درجة بربادو قشان قشور خانا قوتو ولي كبي قوش أتديرا نمني جانين كن بر خيالا لا حقيقة لو فارو دواني جان كن بر نما ملان إرغتو جاما نما ملان رافا يدمو جاما هيكا ساد بيتاوي هيكا نسا فارو دواني جان كن نما توقفت أمد خيسي ملان اتفايدمو يجو هيكا نساتو لا حقيقة له أبدا ابن حزم رسالة مداوات النفوس مكان سيدا رسالة سنرد دبتي أكيجي لا القواتمني دبيراجي نمني سبيرا جرو في خفاقو يو سفار سي غراغرما نما سبيرا جرو فاقو جرو سا يو سفار سي غران دقو أبونك ميوان دور هنقم نتسي إيدي نقبائي هنقب nama si duuba si faarse nama si duuba si faarse namni haanaa arku wanni juu kun teetiif mataa keetiif if rabbashte malee yoo qixa sirriitiin sammuudhaan madaalte waan harkatte maal qabdayyee jee bara amma qananiin meeqa qananiin takka seete tapha shawwaddii soba faaruudha waan jaan aangoo waan halkanii guyyaa namni wal fixuuf kanani beeytaami ashuhura نانا أبلو أولي خنني بيتامي إذا خناني كي يوون كتاب نسون اتفاقات خيال جان بيا بهادر رمو أنغو بهادر رمو سينما أولي نانجا جتشو أفاني ملي مال ركتا خيالا نمني چل جئتي گمدي خفلي بشنني جراتا إني مكا خيا نمني هانا أركو جئتي أكاوا أكسيتو هكا أنغوتي خيالا قرطوتا بيرتي غوشي نما فارسو وانجان نمو أفان بيغوتي هاقبتو أنغو جيچون ناسي أولي دهي كانسا يو نبيغو باتي لكي غرسيسي تنسيتي مادا هاي لكي غرسيفتي وانا نمتوف قبدا قندو هيكا أنغوتي ميكا ما سدي دنيا ميكا جنة تاريفو قدرا سنو سدي سدين nyaata dhugaati waan akkanarraa dalagame irra mi'aawaan isaa waan qaaleessituuf hin qabdu diqee guddisuun hin jenneereef waan qaaleessituuf hin qabdu hayyee ajaa'iba immoo hiikam haa wajji jireenya dhiiraa dhalaatiin jenne mana fincaaniitiin dhaqu dhiiraa dhala akkana waan qaaleessituuf hin qabdu gati ija sammuu qabdu gatii qabduun gisee laaltee irra deebitee uffata bareedudha hooy hayyee kan hogguu jette hoo irra bareedaan uffata duude dachi irratti hariira udaan maal irraa dalagame raammoo irraa dalagame akkana waan akkanaarraa dhufe fa waan akkanaafa duniyaa keessa attafakkur fi duniyaa keessa tafakkuru irraa qabxii sadiirraa hin haasa warra waltaani qabxiin takka zaata duniyaa keessa tafakkuru qabxiin lammaffaadha duniyaa akhiraa wal cinaa keessa tafakkuru qabxiin sadaffaadha rabbiin hikmaa ogummaan rabbiin biyya sadi uumeef maalii waanju waa sadeen kanarraayi haa booda insha Allah walit deebinaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh